Hordoftoonnii fi barattoonni maltii skill miidiyaa baga nagaadhaan gara chaanaalii keenyaatti dhuftan isiniin jecha. Har'a barnoota keemistirii boqonnaa tokko paartii sadaffaa akkasuma paartii dhumaa waliin kan ilaallu ta'a. Egaan sirriitti attendi akkana gootan kana duukaa buutan asumaan ergaa koo isinii dabarsaa gara barnoota keenyaatti waliin ceena. Boqonnaa tokko marsaa sadaffaa kana yookiin paartii 3 keessatti the role of chemistry plays in production and in society kan jedhudha jechuudha waliin kan nuti barannu. Egaan kuni xiyyeeffannoon kutaa keenyaarraa barnoonni keemistirii oomisha garaagaraa irratti akkasuma tajaajila hawaasaa irratti gahee akkamii akka inni taphatu waliin kan ilaalludha. Dhuma boqonnaa kana irratti you will able to describe the application of chemistry. Egaan bu'aa keemistirii yookiin immoo faayidaa keemistiriin agriculture irratti akkasuma medicine irratti dhimma fayyaa, dhimma qonnaa fi dhimma nyaataa akkasuma ijaarsa garaagaraatiin wal qabatee biyya keenya keessattis ta'ee akka addunyaatti ga'ee keemistiriin qabudha jechuudha as keessatti kan nuti waliin ilaallu. Gamanumaan tisena. So there are many instances in your everyday life that involves the knowledge of chemistry, its applications and its rules. This means there are many instances in everyday life. Jireenya keenya guyyaa keessatti isin nutis geggeessinu keessatti beekumsi keemistirii fi appilikeeshiniin isaa iddoo olaanaadha jechuudha kan inni qabuu fi hojjetamaas jiru. Kanaaf naannoo keenya environmentii keenya yoo ilaalle ga'ee keemistirii hedduu arguu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf in the case of agriculture dhimma qonnaa yookiin immoo dhimma agricultureetiin wal qabatee faayidaan keemistirii maali kan jedhu yoo ilaalle the study of chemistry has brought the world with chemical fertilizers such as calcium sulfate, urea, ammonium sulfate and sodium nitrate. Kana jechuun keemistiriin maal godhee jira? Addunyaa kana ibsee jira jechuudha. Kallattii madaabaraa yookiin immoo xaa'oodhaan calcium phosphate irraa akkasuma urea irraa ammonium sulfate irraa oomishuudhaan sodium nitrate irraa oomishuudhaan addunyaan kun xaa'oodhaan yookiin oomisha midhaaniitiif kan ooluun akka ishiin badhaatu kan godhe bu'aa keemistootaati jechuudha. These chemicals have assisted greatly in increasing the yield of fruits, vegetables and another crops. Kana jechuun firii akkasuma vegetable garaagaraa bu'aawwan qonnaa isaan kana kan guddisudha jechuudha bu'aan xaa'oo kuni. Chemistry has been effective in manufacture pesticides which have lessened in the crop damage depending on the targeted pesticides include fungicides, herbicides and insecticides. Inni kun inni kanneen farra ilbiisotaa akkasuma farra fangasii farra biqilootaatiif kan balleessan keemistiriin isaan kana oomishuudhaaf baay'ee gahee guddaa qabachuudha. Kan akka fungicide yoo fudhattan fangasii biqiloota nyaatu ittisuudhaaf herbicide akkasuma insecticide isaan kun yeroo darbe boqonnaa tokko paartii 2 keessatti ilaalleerra. Faayidaa keemistirii jechuudha. So at the last, chemistry has also important role in manufacturing of better quality plastic pipes for irrigation and also common used in farming. Pipe yookiin tubboo garaagaraa dhimma qonnaa irratti nu tajaajilan oomishuudhaaf illee gahee keemistiriitii jechuudha. Argitanii tubboowwan isin argitan qonna keessatti yeroo agriculture keessatti jallisii garaagaraatiif yeroo gargaaraman Piping nuti fayyadamnu sun chemistryidhaan kan argamedha jechuudha. This has massive increased irrigation result. Kun dhimma jallisiitiin bu'aa argamu guddisuuf illee
gahee guddaa akka taphatu gahee keemistiriiti. Inni lammaffaan dhimma nyaataatiin wal qabatee regarding to the food production, the chemistry also it is own advantage other than it is great contribution in production of different agriculture products. Chemistry has also discovered of different kinds of food preservation. Dhimma qonnaa irratti dabalatee bu'aa keemistirii dhimma qonnaa irratti argamsiisuu irratti dabalatee nyaata tursiisuudhaaf illee preservations of food nyaata tursiisuudhaaf akkasuma yeroo dheeraadhaaf nyaanni keenya osoo hin alaayin akka turu kan nuuf godhu bu'aa keemistiriin argamudha jechuudha. It has given methods to test and the presence adulterants and which assure supply of poor food stuff. Inni kun nyaanni keenya foolii gaarii qabaatee akka inni turu taasisuuf bakka taa'umsa isaa tursiisuuf gahee keemistirii jechuudha. Consumers have benefited from new technologies that have increased their food's availability, appearance, nutrition, content and flavor. Akkasuma warri nyaata kana fayyadaman teknoolojii haaraa karaa keemistirii kana gargaaramuudhaan nyaanni akkaataa ittiin miidhagu akka inni itti nutrition yookiin immoo wanta contentii gahaa akka inni qabaatu taasisuudhaaf ga'een keemistirii olaanaadha. A local example of food processing and keeping it for longer period of time is preservation of raw meat. Nyaata yeroo process goonu bakkaa bakkatti yeroo sochoofnu yeroo gurgurru yeroo dhiyeessinu akka hin banneef tursiisuuf kanneen akka foon faallee yoo fudhanne tursiisuudhaaf baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef sana keessatti keemikaala garaagaraa fayyadamuudhaan tursiisnaa jechuudha. Look kun agriculture irratti bu'aawwan jiranidha. Isaan kun firiin isin asirratti argitan kun bu'aa keemistiriin akkasuma madaabaraa akkasuma xaa'oo garaagaraa fayyadamuudhaan biqiloota guddisuudhaan kan bu'aan kun argamuu danda'u jechuudha. Meedisiiniidhaanis akkasuma dhimma fayyaatiin wal qabatee qoricha garaagaraa oomishuudhaaf keemistiriin gahee guddaa qaba. Chemistry has provided mankind with large number of life-saving medicine. Keemistiriin jireenya namaa akka inni jiraatuuf yookiis immoo akka inni fayyummaa isaatti jiraatuuf karaa meedisiiniitiif keemistiriin bu'aa argamsiiseera dhala namaatiif. We could find cure for dysentery and pneumonia as a result of discovery of sulfur drugs and penicillin. Isaan kun qorichoota kallattii keemistiriitiin argamanidha. Besides these life-saving drugs like cisplatin and taxol are effective for cancer therapy and AZT is used for AIDS victims. Isaan kun qorichoonni asirratti ibsaman kun kanneen akka taxol effective for cancer dhibee kaansariitiif AZT'n immoo akkasuma HIV akka inni hin babal'anne taasisuudhaaf isaan kun gahee karaa keemistirii argamanidha jechuudha. Walumaa galatti keemistirii HIV balleessuun AZT'n kun HIV balleessa osoo hin taane HIV'n akka inni hin babal'anne yookiin hin baay'anne hir'isuudhaan namoonni akka umriin isaanii dheeratuuf kan tajaajiludha. Haa ta'u malee we need to prevent ourselves from this killer disease. Dhibee ajjeesaa kanarraa of qusachuu qabna jedha. Akkasuma nageenya keenya eeggachuudhaan seeksii qaamolee garaagaraa wajjin gochuu dhiisuudhaan namoota baay'ee faana gochuu dhiisuudhaan isaan kun kondomiillee fayyadamuudhaan akka nuti dhibee HIV kanallee hir'isnu keemistiriin ergaa isaa karaa kanaan dabarsa jechuudha. Common drugs chemistry provided jechuun qorichawwan keemistirii karaa keemistirii develop ta'an tokko tokko yoo ilaalle isaan muraasa isaanii fakkeenyaaf disinfectants, analgesics, anesthetics, antibiotics, antiseptics, tranquilizers isaan kun qorichoota yookiin diraagii kallattii keemistiriitiin kalaqamanidha jechuudha. Disinfectants are used to kill microbes present in toilet. Shintibeetii keessatti mana keessatti akkasuma
wantoota garaagaraa irratti ilbiisonni yeroo qubatan kanneen ijaan hin mul'anne kan akka koovidii wal qabatee kan jiran yeroo isaan iddoo garaagaraa qubatan kan ajjeesu jechuudha. Intibeetii keessatti kan nuti fayyadamnu yeroo baay'ee dhangala'aan keessumaa koovidii booddee baay'inaan jiru. Saanitizaayizariin kun kan disinfektaantii jennee waamna jechuudha. Disinfektaantii yookiin immoo ilbiisota ija keenyaan hin mul'anne miidhuuf kan nu gargaaru jechuudha. Analgesics painkiller is any member of a group drugs used to achieve analgesia relief from pain. Kana jechuun egaa dhibee jeequmsa yookiin waraansa garaagaraa yeroo inni nu mudatu jireenya keenyaaf boqonnaa kan hin laanne yoo jiraate egaa kan nu tasgabbeessu analgesic kan jennu kanadha. Anesthetic kan jennu kun immoo has made medical operations more and more effective they are relieving pain. Akkasuma egaa inni kunis dhibeedhuma haala wal fakkaataa duraa kanaan jiru egaa nu keessatti sirriitti faayidaa guddaadhaan tasgabbeessuuf kan tajaajiludha. Antibiotics is to control infections and cure disease. Madaa garaagaraa fi dhibee nurratti madaan yoo jiraate gogsuuf kan nu tajaajilu egaa antibioticsidha. Antiseptics are used to contamination of wounds by bacteria. Egaan wantoota baakteeriyaan faalaman egaa qulqulleessuuf kan nu tajaajilu. Tranquilizers to reduce tension and bring about calm and peace of patients. Kun egaa tensionii yookiin stressii namoota sammuu namaa yoo miidhaman namoonni sammuun isaanii hojii ala ta'uuf gaafa deemu kan tasgabbeessu kan iddootti deebisu egaa tranquilizers jennee waamna. Isaan kun egaa bu'aawwan keemistiriiti jechuudha. Isaan kun egaa bu'aawwan keemistirii agriculture irratti, food production irratti, medicine irratti ga'ee guddaa keemistiriin taphachuu isaati. Dhumarratti egaa construction yookiin ijaarsa manneenii gamoowwan irratti illee keemistiriin bu'aa kan qabudha egaa kan ilaallu. Isaan kun egaa for providing building resources such as glass, steel and cement. Kana jechuun glass jechuun kanneen akka mastaawutii, stiilii yookiin biratii, simentii yookiin simintoo isaan kun bu'aa keemistiriiti jechuudha. This is the function of chemistry. Okay? To construct the buildings, bridge and others dams isaan kana egaa kanneen akka dildilaa, biriijii dildilaa akkasuma kan ce'umsa garaagaraa hojjechuuf kan nu gargaaru egaa hidha jechuudha. Dams jechuun hidha, bridge, dildila isaan kana hojjechuuf egaa keemistiriin ga'ee guddaa akka inni qabudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti Itoophiyaan hidha yookiin Reenasaansii Grand Itoophiyaa Reenasaansii kan jedhu kan egaa hidha laga Abbayaa Beenishaangul Gumuzitti kan ishiin hojjetaa jirtu egaa meegaabaayitii 6450 meegaawaattii maddisiisuuf humna haayidrooppaawarii maddisiisuuf kan jiru egaa tokko bu'aa keemistirii keessaa isa tokko akka ta'e egaa baay'ee haasa'a. Kun egaa imeejii isaatii kitaaba keessan irras jira. Kun egaa hidha laga Abbayaa Itoophiyaan amma hojjetaa jirtudha. Inni kun kana keessatti illee keemistiriin ga'ee guddaa qaba jechuudha. Simintoodhaaf, stiilii garaagaraatiif, gilaasii qopheessuudhaan ga'een keemistiriiti jechuudha. Kun egaa hidhata keemistiriin wantoota amma haasofne kana faana qabudha. So the chemistry is the relationship of chemistry with agriculture, medicine and also food production, building construction. So related to those area, the function or the application of chemistry is very huge. Let us consider some common chemical industries in Ethiopia. Common chemical industry fabrikaawwan gurguddoo hidhata keemistiriitiin biyya keenya keessatti ijaaramanii jiran ni jiru. Isaan kana tokkoon keenya ilaallee bakka isaanitti argaman Itoophiyaan qabeenya akkamii akka qabdullee keemistiriin kun egaa isinitti haasa'uu barbaada. Kun egaa one of the industrial park found in Ethiopia, industrial parkii Itoophiyaa keessatti kan argamu. The chemical industry
chemical industry comprises the companies that manufacture inorganic and organic industrial chemicals, explosive, angers, binochemical, polymers, rubber, ceramics. Kun egaa chemical industry keessatti wantoota oomishaman haasaa kan inorgaanikii fi orgaanikii dabalatee kanneen akka meeshaalee dhuka'oo, fragrances, agro chemicals. Inni kun egaa kan dhibee ittisan keemikaala agriikaalchariidhaaf kan bu'aa buusan poolimeersii yookiin immoo pilaastikoota garaagaraa, raabarii, seramikii isaan kun hundi isaanii asirratti argitan egaa bu'aawwan industiriyaal keemistirii keessatti hojjetaman jechuudha. Egaan chemical productoonni immoo argamuu danda'anis egaa ni jiru. Isaan kunis kanneen akka basic chemicals such as alkalis, acids, organic chemicals and salts. Chemical products to be used further manufactures plastic materials like synthetic fibers, pigments and dry alcohols. Isaan kun chemicals products mean product manufactured, processed, sold or distributed. Isaan kun oomishamanii, process ta'anii, sold ta'anii walitti qabatamanii kan raabsaman. Isaan kun egaa keessuma 3 general classes of product jedhee bakka sadiitti qoodee jira. Isaan kun kanneen akka alkaalii, asiidii, orgaanikii fi inni lammaffaa further manufactured pilaastikoota. Isaan kun egaa as keessatti kaawwamu jechuudha warri nuti dura ilaalle. Inni dhuma finished chemical product kanneen akka cosmetics, drug, soap, saamunaa. Isaan kun egaa finished chemical product dha jechuudha. Inni kun warra jalqabaati basic inni jennu madda isaan irraa argamanidha. Chemical products further manufactured jechuun immoo erga process ta'anii booda kanneen akka pilaastikii, synthetic fiberii isaan kunillee akka itti dabalamanidha jechuudha. Sun erga itti dabalame immoo productiin dhumaa inni alatti gadi ba'ee nuti fayyadamnu immoo final productidha. Sun immoo kanneen akka saamunaa, kanneen akka qorichaa ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kun egaa bu'aa keemistiriitii jechuudha. Egaa kana fakkaataa teebilii kana yoo ilaaltan dubbisaa kitaaba keessanirraa biyya keenya keessatti enterpiraayisii xixiqqaa biyya keenya keessa karaa keemistiriitiin argamanii jiranidha. Isaan kun fakkeenyaaf koraa gaas chemical productiin Addis Ababaatti akka argamu, plastic chemical petroleum product isaan kan akka oomishudha. Baay'een isaanii asirra jiru. Isaan kana tokkoon isaaniitiin ilaala. Enterpiraayisii yookiin immoo maayikiroo xixiqqaa walitti dhufanii kanneen akka biyya Addis Ababaatti, Wallisootti, Bishooftuutti isaan kun kallattii teebilee harka bitaan kan jiran maayikiroo walitti dhufanii enterpiraayiziidha. Siitiin kun bakka isaanitti argamanii harka mirgaarra kan jiru immoo product isaan oomishanidha jechuudha. Kanaaf egaa chemical product industries in Itoophiyaa kan akka simentii yookiin kan akka warshaa simintoo, Mugar, Dirredawaa, Masoob, Darbaa, Maakiroo, Daangootee isaan kun jiru. Sugar faabirikaan Mattaaraa, Wanjii, Fincaa'aa, Pepperii yookiin immoo waraqaa isaan kun Wanji, Permaculation kan faarmaasii Addis Ababaa, Itoophiyaa, Adigiraat, Taayiree, Horizon, Addis Taayir kan gommaallee isaan kun akka jiranidha jechuudha biyya keenya keessa. Egaan walumaa galatti kana irra deebi'aa samaraayizii dhuma boqonnaa tokkooti egaa kuni dhuma irratti egaa keemistiriin damee garaagaraa akka qabullee ilaallee turre. Organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, biochemistry isaan kana ilaallee turre. Akkasuma scope of chemistry immoo agriculture, medicine, food production, building construction isaan kun scope of chemistry yookiin immoo chemistry'n babal'inni isaa hagam akka ta'e waliin ilaallee turre. Kanaaf fiiziksiin keemistiriin gahee olaanaa qaba. Akkasuma keemistiriin barnoota akka fiiziksii, keemistirii, ji'oolojii fi meedisinii faana hidhata akka inni qabu ilaallee turre. Egaan Ethiopian government is working on kun egaa haasaadha. Egaa Itoophiyaa keessatti illee mootummaan enterpiraayisii qindeessee
dhimma keemikaaliitiin yookiin immoo keemikaal industirii hundeessuudhaan bu'aa argamsiisuuf akka inni karoorfatee jiru piroodaaktiiwwan isin asirratti argitan kan oomishuudhaaf biyyi keenya egaa akka isheen tattaafataa jirtu argisiisa. Kun egaa dhuma boqonnaa tokko keemistiriitii. Sirriitti akka isin waa hubattan abdii guddaan qaba. Jabaadhaa, hordofaa, dubbisaa, nu duukaa bu'aa, koomentii barreessaa, waan isiniin galle hundumaa nu gaafadhaa. Kan jennu gaa nuti hojjetoota maltii iskiil miidiyaatii. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.